haalota hundumaa keessa rakkina keessa karaa hundumaa nu dabarsee walumaan isa qabus isa hin qabnes akka kanatti eegatan yeroo kana nu gahe waggaadhaa gara waggaatti kan yeroo kanaan nu gahe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gaafa obboloonni keenya gaafa kana godhanii namni kamiyyuu namni irraa hafee bara kana ammis saantimii namaa kennu hin jiru. Bara kana keessumaayyuu jechaadha. Garuu immoo nuyi gadi immoo amma keenya kan dandeenye amma keenya humna kan hin qabne amma keenya waan nyaatanii bulan waan kan hin qabne jiru haadholiin keenya akkasuma abbooliin keenya obboloonni keenya jedhanii ijoolleen kun guyyaan baata'anii mana namaa keessa hojjetanii xaaxinnaattusi wanta kana siniif godhani Waaqayyo isaan haa eebbisu jedhame sin harka keessan kaataa Waaqayyo isaan haa eebbisu jedhame galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa hundumaa gochuu dandeessu galanni siif haa ta'u. Maatii kan akka kanatti eegdee rakkinatti dabarsitee haala hundumaa danda'anii mo'atan akka caan kan godhe sidha maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Kabajni siif haa ta'u. Waaqarratti lafarratti ulfaadhu bara baraan eebbifadhu. Ilaa warra immoo yaa Waaqayyo kiisii isaaniirraa hir'isanii yaa Waaqayyo gooftaa namoota dadhaboo namoota dhaboo kana gargaaran harka keenyarraa akkaawwanti isaanii jireenya isaanii eebbi ammanan jedhamu maqaa Waaqayyoon isaaniif haa gadhiifamu. Ulfinni siif haa ta'u. Kabajni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Amma tokko እሺ maqaan hawaa barsiisa. እሺ Baga nagaan dhuftan. maaliif waggaanis waaqan nama gaa egaa kan ammoo kan godhan yaa obbolootuma keenya ala jiranidha isaan bakka jirantu Waaqayyo isaan haa eebbisu baay'eedhaan kana gochuun nama waan salphaa miti xiqqaa fakkaata malee guddaadha dhimmichi ammana yaadnan mana qabaateen ummana yaadnee jira kanaafuu Waaqayyo guddaa isaanii isaan haa eebbisu mee bakkuma jirantu Waaqayyo isaan haa eebbisu jedhame kanaafuu sinis haa eebbisu Waaqayyo immoo irraa hafaa godhee bara dhufu immoo isin dabartanii irraa akka gargaartan isin haa taasisu amma maqaa keessa darba obbo Gaddafa asumatti guddaa isaanii. Adde dirribee dalasa. Adde dirribee dalasa. Alamitu Baqqala. Alamitu. Buzunash Faisa. Yoo achitti dha jiru. Buzunash Faisa. Sorry. Iddoo sanaa badhuuti kenne. Buzunash isaan kana ta'uu ni danda'a. Nagaani waan ta'eef. Nak isaanuma sirruma isaan sirriidhuma isaan sirruma isaan ittaan seetan isaan itti ta'anitti kennitan koottaa sin ta'a isaan kana siifan biqila ni Baqqaluu Hayilamaariyaam. Caaltuu Tashaal. Isaan Qananii Qanaatu Gurmeessaa. Ayinuu Galata.
Ayinu. Ayinu galata. Inki adunna. Fayyisee gammada. Fayyisee gammada. Hojiimaan fe'aa bakka nan dhufa. Fayyisee gammada.